isinirraa barumsa fudhannaa. Harargee jechuun isin bakka hin jiraan miti. Uummata afaan hadha ittiin dubbannu kana qubee hadha ittiin dubbannu kana nu godhe alaabaa hadha sabboonummaatti agarsiifnu kana warra bocee lafa nu warra amma kaa'e. jiru gandummaa wal qoode warra amma jiru budaadha uummataa miti waliifuun quudhu Waasaa waliif waliin jiru. seenaa sabbaarsii qabna kaanu amma sanii jaarraa abbaa gadaa jechuu osoo hin taane jaarraa abbaa gadaa waan hojjete darbe. Ani kan asirra jiru kun ibsaa maal hojjechuu qaba? Namoonni biroos maal hojjechuu qabanidha malee. Mee waanuma inni asirra hojjetu kana kan korojee deemee mana banate irraa toluu dhabe meeqatu jira? Beeka haati faata hituudha. Wallahi tu kana warra haati faata qoosaa tokko qabattee yoo asirra baate qoosaa haadha faata san korojee kamala birootitti hin deemtu yoo ta'e neevar ever hin dandeessu. Sitti mijatu sitti iyyuu tolu namni nuus hin hordofuu jechuudha. Amma mana ibsaa yeroo baay'ee kolfatu rafaniitu jira namni daddafee seenee ilaala kan makiinaa tiraaka keessa jirullee kan baajaaja keessa jirullee kan taaksii keessa jirullee kan kushiina madaam jirullee. Fakkeenyaaf mana haadha faatee dhufaniitu jedhan namni mana haadha faatee seenuuf hin ariifatu mana ibsaa seenuuf ariifata. Wanni hundinuu haroon bakka beektu eelti jette Oromoo. Argitanii. Kanaaf nu baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajjina dhimma gandaa keessaa bahaa. Argitanii nama gaafa dorgommiin jiru san uffata kutaa lamaa kireeffadhee dhufe arsiidhaa fi baalee. Arsii baalee wanni adda nu qoodu hin jiru uffata aadaa keenyaatitu xiqqoo wal duwwanna jedha malee jechuudha. Gin baalellee jibbuun qabu kaa foon cinaa qaama kootiiti. Akkasuma arfan qalloo taatee ituu jibbuun qabdu. Ituu gaafa jibbite arfan qalloo jibbitee jedhamta jechuudha. Ituun eessa cinaa qaama tokkoo arfan qallooti. Akkasuma arfan qalloo eessa cinaa qaama tokkoo ituutii jechuudha. Waaqoon Hoogganamni afran qalloo jee ijoolleen ituuti sukkarri dhibba galuun qaba. Hoggoo ituunis afran qalloo jee. Hoggoo afran qalloos ituu namni jee ijoolleen afran qallootis amma fakkeenyaaf yoo arsii jabeessa lukee baan jabeessaa jechuudha. Akkuma ituu jabeesse atis arfan qalloo hankee jabeessi jechuudha seenaa qabdu wajji. Wal waanuudhaaf wal histi dalaguudhaaf wal cabsuun keerii hin qabu. Fakkeenya bakka giiftii sanitti ammoo namni tokko adatuma namni kennaa tokko namaa kennuun badhaasa namaa kennuun hamileen namaa dabalaa deema. Argitanii hamileen namaa dabalaa deema. Nama kan kee hanga bira jirtu sanitti hamilee isaa cimsi malee maaf akkas ta'uu dhabe maaf akkas godhate maaf akkas jecha leezii akkasii of keessaa dileetii godha. Jecha akkasii dhugaa rabbii inuma hin barbaachisu jechuudha. Waan ignoor gootanii bira lufuu qabdan itti gortaniitiin guddaanii nuti dubartii waliin waan cabbina. Nuti dubartiin akkuma harmi keenya rarra'u qalbiin keenya rarraatudha. Argitanii. Dubartii qalbii rarraatu wajjin asirratti baatanii guddaan silaa maqarri bulee kan boru biyya bulchuu dandeettu dhuftee isin asirra waan cabbin. Kanaaf warri isin mufachiisoo irratti jiraatan iskuuzmii isiniin jedha. Maal jechuu barbaadda? Dubbii reefuu taa. Leenca gurraacha kan jiru. Karaa missan dubbii reefuu raa missan dhugaa nuun hin taajjabe. Maqaa namaan dha'u malee akka ajaa'ibaa taajjabe. Nama abiyyi wal karaa qabu hoggoo deemee ganda keessaa haasa'u jeetuma. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun bakka nuti maraanne baran dubbiin tura akkamii wallahi lazii maqlafaate. Nama bara hangaasaa faadhan bara. Amma wallahi dhugaa dubbachuun namni kutaa ofii jibbu jira. Arsii caalii hargee bakka nan jaaladhaan jechuudha. Sirriitti nan jaaladhaan nan wanna jedhaan. Arsiilee waan jibboo itoo hin qabu kana jechuun kiyya arsii jibbaadhaa miti. Gin gaafa gandummaan akkasii booroftee akkasitti wanna jedhamu san asirraa daalikaa akkoo walii zarii walii maalii walii arrabsan san. Wayyaadhe bakka nafsee bakka tiiktookii seenuu jibbee. Ati Harargee fudhadhu an Arsii naafan. Haftee kamaati faate. Kanaaf atis gagayii gara jibbitu hin qabdu. Dhageessaa miti gara jibbitu hin qabdu kutaa irraa dhalatte kutaa kan kee kan irraa dhalatte kan irraa guddatte foon kan keeti achii cite jabaadhu amma waan siin jedhu keessa jecha namaatiif ila dhagayi hangaafa tiiktookii kanarra dhufuurraa qabee yoo surree godhadhu mataa kiyya gaggaragala. Yoo gabbaa'ee shamarran gorsu mataa kooti gaggaragala. Yoo waan tokko dubbadhu mataa kooti gaggaragala. Ilaa hadhaa mataan kiyya ganna garagalu jira. Deemi yuutuubii dhaqee ilaali. Waan nama asirratti dubbadhe kun yuutuubii jira. Yuutuubii seefi haadha faata jedhi barreessi. Viidiyoon kiyya akka jiru osiyaa. Tiiktookii keessa seentee yoo barreessite akka jiru nolyaa. Jala sanitti garuu kan arrabsu maali dhaltuudha. Akka waan urmii kiyya beektuu tana dullattii tana shallee tana maali zariin qabdu warri hidhuun jiru namni hidhuun jiru uf dullattii tan uf maalii yoo tana keessa kiyya kana beeku garuu rabbi. Ammas
Kaayyooti yatakaleessa gadi baheen sani eenyu na gufachiisee ol na deebisuu hin danda'u hanga rabbiin lubbuu tana na keessatti uumetti. Atis maal siin jechuun barbaada. Abbaan fedhe si jala haa dhaabatu. Abbaan fedhe qoree si jalatti haa tumu. Erga manaa gadi baate waan manaa gadi baatee sani akkana itti cabsiiti akka ilma dhiiraati hojjedhu malee jedhanii jettee irraan kaayate. Bas Galatoome aadaa. argite. Akka Maaliif waan aadaa kan kee cabsu waan saffuu kan kee cabsu hin dalagin. akkasi. Akka jaartiin jaarsa gorsutti na gorsite maashaallah. Fudhadhe sirraa. Fudhadhe. Jabaadhu siin jedha dhugaa rabbi kaa'ooli kee cimsii siin Abshir. tufinii Abshir. ejjedhu sirritti maaliif anan manaa dhiifama naa godhaate amma irra caalaa warra si dhufee dheengadda guguddaa tokko fakka dheengadda si arrabsu dubartii musliimaa akkana goota maaliyyoo akkas goota ka jedhu gaafa namni asirra wali bahee gandaan qaama saalaa haadha walii wal arrabsu san eessa jira atadha ibsaan asirra baate aadaa mul'istee arge si qofa arge gaafa namni gandaa walii gabbaheetiin arsiin akkasi baate akkasi jimma akkasi wallo akkas jedheetiin namni asirra gaggara galchee wal arrabsu sanni hayyuun qarbii bahee laalika hayyuun qarbii bahee taawwannoo irratti baafamee suuraan isaa gubatu sanii eessa jira namni kun kamtu irra salphata hayyuun qarbii bahee gubachuu irra salphatamu kam ka'ati asirratti ijoollee koota aadaa keessa mul'isaa jettee irra salphata gaafa kana eessa jira Akkas. kanaaf namni feete tokko waan barbaade si himuu danda'a san keessa kasii ta'u keessaa fudhadhu bar boqqolloma kana yeroo akaadii si jala kaayan kan bifa sitti tole keessaa guurattaa beeki. Akkas. Kasitti tole keessaa fudhadhu kaan ammoo iginoor godhii bira lufi kaayyoo kan kee ammoo itti cimii qaxalee lafaa dhufaaru mucaa lafaa guddataa jiru kana caala waan biraatis oomishtee asirra gadi bahuu dandeessa namoonni keenya hedduun obsa dhabuudhaafi yaada garaagaraatiin waan tokko fidanii bocanii lafa kaanii kaanii biraa dheessanii boccee fiddee biraa hin dheessini itti fufisiin jedha gudi jooppokee. Irratti wareegama. Wareegama barbaachisuun kafala malee abbaan ana jeebduu balan deebisu. Kana nan beekan. Keessafuu ilmi namni jaartiin argite jangaa akkasuma gaa amma namni dhalaan argite bakka takka if duuba waan irraa deemuu qabu. Ati ana argi akka Booda ta'uu qabdaa keessaan na dubbisuu qabdaa wantoota si gorsutu jira wantoota si baasutu jira wantoota na gorsitutu jira keessaanii wantoota walii bonyee lafa kennutu jira waan kanarra gadi fageenyaan hojjechuu qabna. Ani ifatti ilaalika hadda wanni kun akka iizitti ilaaluu danda'a. Hadda akka tiktookiitti dorgomsiifnee kaanee boru akka feesbuukiitti akka yuutuubiitti deemnee akka miidiyaa addunyaatti dorgomsiisuu dandeenya jechuudha. Itti hawwa qabu. akkas. Garuu keessa yoon si dubbise ati faatee keessan daabaa yoo laaluu barbaaddan miseenjeraan kottaatteen egasi sodaatee miseenjeraan isitti dhaqu. Habibi ada geeffatu wal dhugaa rabbi. Ani nama asirratti akkana haasa'utuun gara keessa kanaan bataam ayinaaf faarii nani. Dhugaa rabbi hin dubbisu. Annan Baay'ee nama dubbisu maaliif yoo jette wanni tiktookii kan akka haagana na jiraachise keessaan qoxxobuu kiyya. Beeki namni osoo madaa hagattii tanaa qabaadhe hagattii tanaa wayii nama biraa qabaadhe yoo tana qaata akka kuwwaasii walirra dhayanii addunyaa ta'e tiktook kanarraa na galchan. Ani